amanamummaa guddaadhaan afaan Ingiliffaa dubbachuu barbaaddaa? Eeyyee ni danda'ama. Yoo har'a zeeroo irraa jalqabdellee koorsii qaalii yookaan kitaabota garaa garaa nuffisiisa osoo isin barbaachise wanti barbaachisu mala sirrii guyyaa guyyaadhaan xiqqeessitee shaakaluu fi mootiveeshinii itti fuudhuuf si barbaachisu qofa qabaachuudha. Viidiyoo kana keessatti karoora salphaa qabatamaan hojjetu sitti agarsiisa. Tarkaanfiin akka itti milkeessitu kan waliin ilaallu ta'a. Anaafis kan hojjete hiriyoota kiyyaafillee kan hojjete kan waliin ilaallu ta'a. Istiraagilii an afaan Ingiliffaa dubbachuuf gochaa turee fi waan na mudachaa turellee kan waliin ilaallu ta'a. I remember the time I was struggling with speaking English. At that time, when I was struggling with my self-doubt, but I'm passionate to learn. Today, I'm going to go through listening, speaking, reading, and writing. Hunduma isaa kan waliin ilaallu ta'a. Rakkoo yeroo baay'ee namoota akka Ingiliffaan barre dubbatti harkisan keessaa yommuu dubbachuuf jedhu waa'ee giraamarii dubbachuudha. Ruulii giraamarii dubbachuun akka afaan Ingiliffaa dubbachuun barreessitaa isa. Kutaa sammuu keenyaa lamatu jira. Iddoo vokaabulariin itti kuufamuu fi iddoo dandeettiin dubbachuu itti fayyadamu. Ani yeroo daa'imummaa kootti yeroo ijoolleen amma kiyyaa vokaabulariin hin beekne yommuu caccabsanii dubbatanii ilaalan itti kolfaa ture. Dogongora jechuun barbaadu. Dogongora jechuun amma hin barbaannetti immoo wayii dubbachuu dandeenya. Akkuma kana dura viidiyoo kana duraatti irratti waliin dubbanneera. Waan tokko konsuum gochuu bichaani beekuu bichaani yoo appilaa hin goone jijjiirama akka hin finne viidiyoo biraa kanas ni hojjedhe jira. Isa seentanii ilaaluu ni dandeessu. Dogongora jechuun amma hin barbaannetti immoo waan ta'e dubbachuu ni dandeenya. Waan nama ajaa'ibu yeroo isaan dandeettii dubbii isaanii gabbifatan ani ruulii giraamarii wajjin dubbadha. Kaan keessa darbee yommuu isaan dubbatan illee isaan ilaalatan giraamarii kam cabsan jedheen dogongora isaanii xinxaaluudha. Sa'aatiin silaa itti fooyyeffachuu qabutti waa'ee dogongora isaanii xinxaaluudha. Yeroo booddee garuu yommuu yuunivarsiitii turetti yeroo ijoolleen Ingiliffaa dogongoranii caccabsanii dubbatan yommuu ijoolleen kaan itti kolfanii muudii irratti qabatan ani garuu ijoollee jajjabeessatiin ture. Kana ijoolleen baay'ee ragaa naa ba'u. Yaaluu keetiin sin ajaa'ibsiifadha. Iddoo akka kanaatti waan sirreeffamuu qabutu jira. Isaaf sitti kolfanii. Osoo kana dubbachuu baatte silaa kun hin sirreeffamu. Ijoolleen dhaga'anii shaakaluu keetti fudhatan ijoollee jajjabeessatu yeroo mooraa yuunivarsiitii turreetti jechuudha. Erga achii baan immoo sababa hojiitiifuu afaan Ingiliffaa dubbachuun namoota biyya biraa wajjin miitingii yeroo baay'eedhaaf teenya waan ta'eefu isa wajjin miitingii taa'uu piroodaaktii seeliidhaaf waan garagaraatiif waan garagaraa piroodaaktii biyya alaatti irraa bitamu galchuudhaaf dirqama faranjoota faana haasa'uu waan barbaachisu bakka hojiitti dirqama waan ta'eef haala sanii baraatiif deemee jechuudha. Gaafan akkanas hin jedhu like I'm not fluent in my English like perfect yookaan immoo fluent akka native speaker ittiin dubbadha jechuu miti. Garuu waanan kana dura irra turee fi aanan ammarra jiru suruma waliin argu. Duraan afaan Ingiliffaa dhaggeeffadhee tooni hundi naan galu ture. Parsantii muraasa qofa afaan dhagaa parsantii 50 fa'aa. Amma garuu Ingiliffa akka barbaadanii native speakerii wajjin taa'ee dhaggeeffadhee waan isaan jedhan hubachuu nan danda'a jechuudha. Audio bichaa dhaggeeffadhee tooni Ingiliffa akka barbaadetti hiikuu nan danda'a jechuudha. Duraan garuu akkas hin turre. Duraan audio miti viidiyoodhaati ilaalatii arraba inni dubbatu namoota biyya alaa ilaalee naan galu ture. Amma garuu audio bichaa dhaggeeffadhee akka barbaade naa galuu danda'a. Innaa akka haala saniin hubachuudha. An amma kan hin godhu maayindiseetiin keessan akka jijjiiramu. Akka xiqqeessitanii fooyyessaa deemtanii haala kamii akka nama biyya biraatitti fluently haasa'uu akka dandeechan akka native speakeritti jechuudha kan ani barbaadu. Kanaaf yommuu preparaatorii barannu waan nama biratti tokko isiniif qooda waan nama ajaa'ibu. Yeroo san kutaa 12 baradhaa maal ture kommentaatara afaan Ingiliffaa jala taa'ee Ingiliffa dhaggeeffachaa ture. Gaafa kana ijoolleen kaan maal naan jedhu natti qoosu. Maal dhaggeeffachaa jirtaa achi jala ta'ee jirtu naan jedhu. Parsantii muraasa nan dhagaan jedha. Naannoo parsantii 60-70 nan dhagaa waan isaan jedhan. Maal dhageecha miti yaada jala ta'ee jirti. Kana Ingiliffa akkanaa kana kamti dhaggeeffattee tolee sii gala naan jedhu. Isaan waa'ee kubbaati kanaa isaan kommentaatoroota kubbaati. Ani yeroo sanitti akka ammaa kana bilbilli yuutuubii maal kun hin beekamu. Carraa akkasiis hin qabuun ture. Bilbila sun qabaadhaan waan akkasii hin beeku. At that time qabana fakkaate bilbila tachiin hin qabanatti fakkaate smartphone qabaadhus garuu waan akkana kana hin beeku intarneetiidhaan wal qabatee yuutuubii akka ammaa kanatti advanced hin taane haalli jiranina carraas hin arganne hin ture. Carraa Ingiliffa yuutuubii irraa barachuu maal kanan argadhu waan ta'eef waan man argadhutti fayyadamu. Gaafa kana ijoolleen kaan natti kolfanii tooni qoosanii na biraa kaanii deeman ture. Ani televezyiinii irra taa'etan dhaggeeffadhas. Inni haala sana nan fooyyeffachaa ture yeroon preparaatorii baradhu. Rakkoo yeroo baay'ee namoota mudatu keessaa qooqa afaan dhaloota keenya yaannee gara afaan Ingiliffaatti hiiknee haasa'uudha. Kuni afaan Amaariffaa baruu irratti illee baay'ee mudachaa ture waan ta'eef waa'ee kana gonkumaa hin dagadhu. Yeroo baay'ee maal goonaa gaafa afaan dhaloota keenya hin taane haasa'uu barbaannu maal goonaa
afaan dhaloota keenyan yaanna afaan dhaloota keenyan erga yaanne warranneet jecha uumna yookaan immoo jecha barbaanneet hima uumna. Hima afaan dhaloota keenyan uumne san jecha immoo afaan biraa san keessa dhaqnee barbaanne. Ganaa afaan biraa san keessa immoo jecha barbaannee walitti guurree isa seentensii goonee isaa haasofna jechuudha. Gaafa kana tokkoffaa sammuu keenya keessatti laaltansiin hin uumama. Ariitiidhaan daddafnee hiiknee toonii haasofnu. Lammaffaa immoo wantoonni tokko afaan keenya haasofnu gara afaan Ingiliffaatti gaafa hiikne hiika qabeessa nuuf hin ta'u. Fakkeenyaaf I have called yeroo itti amma gara afaan Ingiliffaatti gaafa hiikte kunuma hiikan qabu jechuudha. Kanaafuu yeroo tokko waan afaan Oromootti yaadde gara afaan Ingiliffaatti gaafa hiikte it doesn't make sense. So that's why I'm talking this. Kanaafuu afaan keenyan gaafa yaadne gara afaan biraatti hiiknee haasofnu seensiin uumu seentensi sirrii miti. Lammaffaa immoo sammuu keenya keessatti laatansiin uumu yookaan immoo ariitiidhaan waan sanii kun dandeenya. Sana hambisuudhaan maal gochuu qabna ree? Afaan sanii yaadu, afaan dubbachuu barbaadu sanii yaadu. Ani har'a wanti gochuu barbaadu maa inni akkasiin afaan Ingiliffaatti yaaddan. Afaan Ingiliffaatti yaadu akka jalqabdan isin gochuudha kaayyoon kiyya jechuudha. Sammuu keenya akka Ingiliffaa yaadu shaakalchiisuu qabna jechuudha. Yoo maal ta'ee afaan Ingiliffaatti yaadu isa kan waliin ilaallu ta'a. Sammuu keenya akka afaan Ingiliffaatti yaaduuf maal gochuu qabna kan jedhu. Yommuu dura afaan dhalootaatti yaaddee gara afaan Ingiliffaatti hiiktee haasoftu gonkuma afaan saniin sirriitti haasa'uu hin dandeessu. Deebisuu yommuu barbaaddu baay'uma barfachuu dhaqxa. Silaa daftee kan deebisuu qabdu turteeti barfatteeti kan deebistu jechuudha. Gaafa kana dura afaan dhaloota keetiitiin hima ijaartaa achi immoo gara afaan Ingiliffaatti hiikuu dhaqxaa jechoota filattaa afaan Ingiliffaa keessaa kun hunduu sammuu keenya keessatti ta'a. Automaatikaalii ta'a jechuudha. Akka sammuun keenya hojjetu beeksisanii automaatikaalidha jechuudha. Afaan dhaloota keenyatti hima uumtaa hima san immoo gara afaan Ingiliffaatti gaafa hiiktu jechoota barbaaddaa fi isa walitti qabdee seentensii uumtee haasoftaa jechuudha. Gaafa kana sammuu keenya keessatti barfannaa uumamaa jechuudha. Kan immoo isa laatensii jennuu san jechuudha. Kanaafuu dandeettii dhaggeeffachuu keetii guddisuuf illee afaan Ingiliffaatti yaaduu si fayyada. Kana gochuudhaaf maal gochuun qaba yoo jette Ingiliffa keessatti immerse gochuu. Dubbachuu irratti haa ta'u, dubbisuudhaan haa ta'u, dhaggeeffachuudhaan haa ta'u afaan Ingiliffaa keessatti immerse of goota. Muuvii yoo kan laaltu yoo ta'e, poodkaastiiwwan garaagaraa kan hordoftu yoo ta'e, jecha akkatti isaan dubbatan san pronaawunseeshinii isaa san gaafa afaan Ingiliffaatiin eegde jecha wayii pronaawunsii gochuudhaaf rakkattu jechuudha. Jecha wayii afaan Ingiliffaatiin pronaawunsii gochuudhaaf akka rakkanneef maal gochuu qabda? Afaan Ingiliffaatiin yaaduu qabda jechuudha. Afaan dhaloota keetiitiin yoo yaadde pronaawunseeshinii san dogongorta jechuudha. Tokkoffaa wanti yeroo baay'ee namoota abdii kutachiisu keessa yoo jiraate namoonni akkuma Ingiliffa shaakaluu jalqabanii gaafa hoomaa progresii hoomaa akka agarsiisnetti dhaga'amu keessaa obbaasuu jechuudha. So yeroo hoomaa waan fooyyessaa akka hin jirre sitti dhaga'amutti addaan kutuu dhaqamni baay'ee garuu ati addaan kuti. Don't kick yourself while you are down. Yeroo gadi aantummaa sitti dhaga'ametti yookaan immoo hooma fooyyessaa hin jiru man akka maanan kana wajjin dhamaa gaafa jettee yaadde achi keessa obbaasuun qabdu jechuudha. Like when you start to feel like you are not making ground, which happens to all learners at some point, don't say I don't speak English, I will never get this. In fact, bango di jechoota akkana. I don't speak English waan jedhamu kan I will never get this waan jechoota akkana grammar kee keessa sirma baase. Ani gonkuma Ingiliffa dubbachuu hin danda'u waan akkana jechoota akkana kan sirmaayyuu fayyadamee. Hubannoo kee gadi deebisu malee homaa siif fayyada. They only blur your understanding of the progress you are making and convince that you are dreams of speaking English. Wanta jechuu qabdu I'm learning English, making improvement every day. Itti amanuu qabda jechuudha. I know it is not always easy, but it is worth it. Yeroo baay'ee salphaa siif hin ta'u garuu gatiin ati irra kaffaltu fuuldura keetiif gaariidha. Amma addunyaa amma digital age keessa jiraannu kana keessatti dhugaa dubbachuudhaaf iskiilii xiqqaan nuyi barbaannu milkaa'uudhaaf maal inni yoonaan jettanii Ingiliffa. Video editing barachuu ta'uu danda'a, freelancerii hojjechuu barbaaduu dandeecha ta'a, web development ta'a, application development ta'a, cyber security ta'a, AI training ta'a. Hundumti isaatu iskiiliin xiqqoo isin barbaachisu. Digital age kana keessatti milkaa'uudhaaf iskiilii xiqqoo isin barbaachisu Ingiliffa. Ingiliffa baay'ina taanaan waan gootu hin qabdu. Kastaamaroota kan dubbistu biyya alaatii ta'a. Gaafa freelance hojjettu kastamarii biyya alaa faana haasoftaa. Meeshaajii kan walii barreessitu Ingiliffaanii yoo inni interview si gochuu barbaade interview kan si godhu afaan Ingiliffaatiini.
So addunyaa amma dijitaal eejii kana keessatti milkaa'uu yoo barbaadde iskiilii xiqqaan si barbaachistu Ingiliffa. Kanaaf kan walitti dhufuun kan barbaachise. Barattoota keessa gaafii kana kan kaasanii akkamitti Ingiliffa keenya fooyyeffachuu dandeenya jedhanii koomentii irratti barreessanii saawusaniif kanaan hojjechuun na barbaachise jechuudha. So yeroo kenniteefi toonii baruu qabu. Ji'a haa ta'u waggaa haa ta'u yeroo dheeraa kenniteefi achi keessatti piroogiresii kee madaalatii deemuu qabda jechuudha. Gaafuma tokko gaafa sii ta'uu dide kiik of gootee achi keessa baasuun qabdu jechuudha. Piroogiresii san laaluu qabda jechuudha. Waan irra milkeessitu osoo hin taane gara fuulduraatti waan milkeessuu dandeessu. Waan ta'e fooyya'aa jiraachuu kee ofitti himuu qabda jechuudha. I'm so much better than I was 6 months ago jettee tuni of yaadachiisuu qabda jechuudha. Piikcharii guddaadha kan of fuuldura kee kaa'uu qabdu. Gaafa akkas ta'e osoo abdiin kutiin itti deemtaa jechuudha. Waan namoota keessa gaafa Ingiliffa shaakaluu jalqabu Ingiliffa kiyya fooyyeffachuudhaaf yoon maal godhe naa shaggaadha jedhee tan yaade. Gaafa kana maalan godhee muuvii laaluu jalqabe. Muuvii gaafa laaluu jalqabu garuu muuviin tokko keessa isaanii weirdidha. Safuu keenya eeguu, amantaa keenya eeguu, keessa kiyyatan waan akkasii baay'een jaalladhu. Gaafa kana maalin godhee muuviiwwan kana laaluun dhaabee jechuudha. Muuvii baay'ee isaa intentionii isaanii weirdidha. Diteelii keessa dubbachuun barbaadu. Ashiin achi keessatti ta'u baay'ee namni jatu yookaan immoo keessa kiyya nam filan. Kanaaf maalin godhee wanta jaaladhuun hordofuu qabee jechuudha. Start with what you really need. Wanta barbaadduun jalqaba. Pointii lamaffaan nuyi har'a waliin ilaallu waan ofii keetii jaalattuun jalqaba. Waan ofii keetii hin jaalanne irratti stack ta'uu qabu. Sana booda poodkaastiiwwan garaagaraa tan dhaggeeffachuu jalqabee jechuudha. Kanneen akka TEDx fa'aa, kanneen akka Diary of CEO fa'aa. Diary of CEO fa'aa dhaggeeffattan amma baay'een isaa addunyaa irratti argannoowwan garaagaraa, riisarchiiwwan garaagaraati waan ta'eef isa dhaggeeffachuun beekumsa keetis si fooyyessa akkasumallee dandeettii Ingiliffaa keetis si fooyyessa jechuudha. Kanaafuu wanti lammaffaa irratti isin kaase maal jechuudha? Waan barbaaddu yookaan waan keessa kee fedhe kee ta'e fayyadamiitu bari. Ani fakkeenyaaf muuviidhaan baruun barbaade garuu muuvii sun na jeeqeennaan muuvii dhiisee gara poodkaastii jijjiiree jechuudha. Kanaafuu keessa keetii waan barbaaddu waan ofii keetii keessa kee mootifeetu si godhu irratti xiyyeeffadhu. Gaafa akkas ta'e vokaabularii keetis achi keessaa gurrachaa deemta gaappii jirullee cufaa deemtaa jechuudha. Jechoota tokko vokaabulariin tokko gaappii qabaachuu dandeenya yeroo haasa'uu barbaadde bakka gaappii si mudatu. Isallee fiil gochaa deemtaa jechuudha. So isa sadaffaa irratti akkuma nama isiniin jedhee ture waan ofii keetii jaalattu chaanalii afaan Ingiliffaa haa ta'u, poodkaastii haa ta'u, bloogingii haa ta'u, kuukingii haa ta'u, koomedii haa ta'u waan barbaaddu laalitooni subscribe godhitoon isa dhaggeeffadhu. Fakkeenyaaf nama gaafa Ingiliffa dura baraa turetti koomedii keessaa kana isa koomedii isa Ameerikaa Trevor Noah dhaggeeffachaa ture. Namoota milkaa'oo keessaa kitaaba barreessan keessa immoo kanneen akka Simon Sinek fa'aa dhaggeeffachaa ture. Sana booddee immoo isa Ingiliffaan Stephen Bartleetiin Diary of CEO darbu isa fa'aa laala ture. TEDx fa'aa. Inna maal jechuu barbaadetanii chaanalii yookaan immoo YouTube chaanalii ati jaalattu san subscribe godhitoon har'aaf yoo hundi dhaga'uu baattes parsantii muraasa dhageechi hordofi. Gara fuulduraatti fooyyessaa deemte. Amma waan tokko shaakalleetti baruu hin dandeessu. Waan wayii si barbaachisa taanan abdii kuttee duubatti waan deebi'uu jedhamu hin jiru. Hamma dhumaatti itti fufuu qabda jechuudha jabaattee toodi. Har'aaf maybe it is not always easy. It is not going to be easy and also it is not supposed to be easy. Easy ta'uudhaafis miti wantoonni baay'een afaan dhaloota keenyatti miti. Vokaabularii guddaa qabu. Biyya addunyaa baay'eetti dubbatama. Afaan internationalatti. So how it is going to be easy? It's not going to be easy. Haala saniin deemuu barbaachisaadha jechuudha. Kanaan biraa immoo kan inni asirratti dubbachuu barbaadu consistent waan jedhamu kan eeguun barbaachisaadha jechuudha. Itti fufaa gochuu consistent practicing murteessaadha jechuudha. Like make your learning English like a daily habit. Daily habit gochuu qabda jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan bartee guyyaa guyyaadhaan gootu ta'uu qaba jechuudha. Silumaafiyyuu qooqa garaagaraa baruun si barbaachisa. Gaafa kana qooqa afaan garaagaraa kan Jarmaniis haa ta'u, Firaanchis haa ta'u, Ispaanishis haa ta'u, afaan filattee barattu kamirrattuu daily habit gochuu qabda jechuudha. Waa'ee isaanii dubbisuu irratti, dhaggeeffachuu irratti, akkasumallee ilaaluu irratti wanti hunduma caalaa immoo speak as much as possible. Kanarratti jara sarareessitti nu barbaada. Speak as much as possible. Haga dandeechitti dubbachuudhaaf yaali. Ingiliffa xixiqqoo shushubbeetta taanaan naannawa kee maaltu jira? Kitaaba haa ta'u, buuk, muka haa ta'u, tirii haa ta'u, loon haa ta'u, kaawwa
waan naannawa kee jiru san maqaa isaa dhahi. Sana booda waan ati hojjettullee maal gochaa jirta? I'm studying. Maal gochaa jirta? I'm playing. Taphachaan jira. Maal gochaa jirta? I'm doing my practice. Waan ati hojjettu sun hunduma isaa Ingiliffa fayyadamtee dubbachuu osoo hin sodaatin. Kophaa kee illee Ingiliffa ofitti haasa'u. Hiriyoota kee wajjin haasa'u. Kun baay'ee murteessaadha jechuudha. Hiriyoonni kee waggaa dubbatu asis waggaa dubbatu wal cabsuu dhiisuu. Walitti kolfuu dhiisuu. Waan fooyya'uu danda'u walitti himuu akka dura isin hin jedhan jechuudha. Kanaafuu achirratti constant practicing baay'ee murteessaadha jechuudha. Kan biraan asirratti dubbachuu barbaadu immerse yourself. Like achi keessa of galchi. Surround yourself with English in every way you can. Waan jechuun tumaanuu Ingiliffaan naannawa kee guuti. Muuvii ilaaluu ta'uu danda'a, poodkaastii dhaggeeffachuu ta'uu danda'a, kitaaba dubbisuu ta'uu danda'a. Surround yourself with English. Kuni baay'ee murteessaadha jechuudha. Kan biraa active listening. Gaafa wayi dhaggeeffattu calamattee dormaantii taateen dhaggeeffachuu ilaali. Like pay close attention to the way words are pronounced. Haala kamiin jechoota kan dubbatan. Gaafa namoonni native speakeriin dubbatanii how the words are pronounced. Isa sirriitti ilaaluu barbaachisaadha jechuudha. Try to understand what you are learning. Active listening jechuun waan gochaa jirtu sanii guutuutti immerse taatee of dhaggeeffachuu jechuudha. Try to understand what you are hearing right now. Jechoonni immoo akkamitti akka pronounce ta'an attention kennuun barbaachisaadha jechuudha. Waa'ee active learning irratti viidiyoo kana dura isin hojjedheera waan ta'eef viidiyoo kiyya biraa seentanii ilaaluu hin dandeechu jechuudha. Kanan biraa akkuma nama kana dubbadhe practice speaking. Kanarratti xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Don't be afraid to speak English even if you make mistakes. Kana isin jedhu kana jechuudha. Yoo mara dogongora hojjettan iyyuu dubbachuun dhaabina. Dogongora hojjedhu jechuun miti amma fakkeenyaaf dogongora hojjedhaan darbee dogongora hojjedha. Garuu dogongora hojjedhee beeka giraamarichi odoon itti yaadiin dubbadhee faa ta'a malee ergan dubbadhee raawwadhee iddoo akkanaatti ruulee akkana cabeera. Nan beeka bakka itti cabse. Garuu dubbadheera osoo itti yaadin. Ittiin dhibbatan native speakeroon yookaan immoo afaan dhaloota warree afaan Ingiliffaa isaanii giraamarii ittiin dhibbatan. Yeroo baay'ee dogongora giraamariin hojjetu. Akkasumas ittiin dhibbatan. Kanaafuu don't be afraid to speak English. The more you practice, the more comfortable you will become. Ammuma shaakalte fooyyessaa deema. Yoo practicing goone wanni fooyya'u hin jiru. Kan biraa afaan Ingiliffaatiin dubbisu. Waa'ee kanatti irratti baay'een waan dubbadhuun barbaachisu. Namni kamuyyuu afaan Ingiliffaatiin yeroo baay'een dubbisna. Garuu reading namni jechaa jiru like expand your vocabulary and improve your comprehension. Vocabulary kee guddisuudha. Jechoota sammuu keenya keessatti baay'ee beekna. Itti fayyadamuuf dubbachuun barbaachisaadha. Gaafa dubbistu immoo vocabulary kee baay'isfachaa deema. Gaafa kana sammuu keessatti gaafa dubbachuudhaaf jettu jechoota filannoo baay'ee qabda jechuudha. Hin dhibbattu jechuudha. Gaaffii sitti hin mudatu. Kana maraa kan jechuu barbaadu addunyaan ammaa kun addunyaa maaliiti? Addunyaa teekinooloojiiti. So tiippina sittis ni dabalu maaliif teekinooloojii fayyadamtarre? Use technology. Why not? Take advantage of language learning apps like Duolingo garuu baay'ee isin recommend godhu. Baay'ee qarfaffaadha yookaan immoo baay'ee saffisan qabdu ishiin dubbatti haftuudha. Garuu kanneen akka Elsa fa'aa kanneen akka Tutor English jijjiiru kanneen akka 101 warra siif fooyyessuu danda'an. Duolingoon baay'ee turti. Fakkeenyaaf amma carraan Ingiliffaa kan nu barbaachisu waan baay'ee irratti scholarship argachuu irratti interview darbuu irratti like barataa amma yoo taate jiraatte gaafa hojii qacaramuudhaaf deemtu Ingiliffaan interview kan si gaafatan. So gaafsa maal gochuudhaaf yoo kan ofii keetiifis immoo freelance hojjetu ta'e jireenya kee jijjiiruu yoo barbaadde iskiilii xiqqishuu si barbaachistu maal ishiin Ingiliffa akkuma kana dura waliin jedhu interview warra biyya alaatiin wajjin taasisuu dandeecha. Waan ta'e viidiyoo diitiin haa godhisin jechuu danda'u. Koodiin haa barreessin jechuu danda'u. AI tireen haa godhi jechuu danda'u. Bilbila namaa haak naa godhisin jechuu danda'u. Akkuma ogummaa keetiitti jechuudha. Gaafa kana maal goota? Yoo Ingiliffa hin dandeenye hin ta'u jechuudha. So teekinooloojii learning aappii ta'an appilikeeshinoota garagaraa fayyadamuun barbaachisaadha jechuudha. Kanneen biraa immoo online translator illee fayyadamu. Online translatoriin kan duraa Google Translate maal dur beekamaadha akka har'aa kana device hin taane isa isin recommend godhuun ture amma garuu akkasii miti baay'ee. Amma Google Translate baay'ee advance ta'e AI fayyadamaa waan ta'eef baay'ee fooyyesse isallee fayyadamuun sirra jiraata jechuudha. Akkasuma dictionary
wantoota yeroo baay'ee bitaa namatti galan keessaa barattoota baay'ee irratti yeroo baay'ee nan argaa ture yeroon barataa turetti dictionary afaan ofii fayyadamu. Wanti duusaa akkasiin godhin afaan Ingiliffaa hiika isaa baruu barbaadde afaanuma Ingiliffaatti. Ani yeroo maal fayyadamaa ture Webster'dhaa fi Oxford dictionary fa'a. Oxford yookaan immoo Merriam Webster buusitoonni isa fayyadamu. Ingiliffa wayii yoo hiika isaa baruu barbaadde Ingiliffumatti. Fakkeenyaaf happy hiika isaa yoo baruu barbaadde I'm excited yookaan immoo huge kan jedhu large jechootuma small kan jedhu tinitti isuma afaan Ingiliffaa dictionary keessatti afaan Ingiliffaatti gara afaan Ingiliffaa gaafa kana vocabulary kee baay'ee expand gochuu kanaafuu dictionary afaan Ingiliffaatti fayyadame malee gara afaan keetti fayyadame. I know jalqabaaf afaan keetti fayyadamuu dandeecha yoo hiika isaa sirriitti hin beekne ta'e garuu advanced sirriitti immoo Ingiliffa baruu irratti serious yoo ta'uu barbaadde Ingiliffa kee fooyyessuu yoo barbaadde akkasii fayyadamuu barbaachisaadha. Kanan biraa galma xixiqqoo kaawwadhu tooni ishii galmaan ga'uudhaaf irratti dhamee. Like set small goal, achievable goal and celebrate your progress. Ammaaf baay'ee fooyyessuu dhiisuu dandeecha. Garuu progressiin ati agarsiistee jira. Deemsatti deemtee jira. Deemsa san celebrate godha. Sun baay'ee murteessaadha. Don't be afraid to make mistakes. Pointiin nu biraas keessatti ilaala. Akkuma dura dubbanne ture. Dogongoraan godha jettee hin sodaatin. Why? Mistakes are natural part of the learning process. Maaliif sodaatu? Akka dogongoraan hin hojjenne. Mistake yoo raawwanne akkamitti wayii bartare? Isaaf jechuudha. Error irraa malee wayii baruu hin danda'amu. Focus on learning from your error. Xiyyeeffannoo kan gochuu qabdu errorii keessirraa wayii barachuudha malee errorii gootee achuma hafuudhaaf. So isarratti sodaati. Kan biraa immoo pointiin ani asitti isinii kaasuu barbaadu nama wajjin bartu yoo qabaatte bare. Hiriyaa kan wal jajjabeessu. Akkuma beekamu kophaa kee yeroo jalqabdee hiriyaas jajjabeessuu barbaachisa. Gaaf tokko gaafa fiilingii dhabduurta, gaafa mootiveeshinii dhabuurta wayii baruudha. Akka guyyaan keessuun adda hin cenne hiriyaan kee paartinarii yoo qabaatte baay'ee bareeda. Neetifiikeeshin spiikariinis ta'uu danda'a, biyya keessas ta'uu danda'a hiriyoota kee wajjin galu. Jalqabaan yeroon Ingiliffaa baruudhaaf afaan Ingiliffaa dubbachuu shaakalaa turetti appilikeeshinii weebsaayitii irratti seenatoon Ingiliffaa namoota biyya biraa wajjin shaakalaa ture. Hindoota mana faadha yeroo baay'ee achirratti wal agarra. Hindoota biyya biraa kanneen akka Paakistaan fa'aa kanneen kana. Isaanis baruma dhufanii garuu wanni isaan xiqqoo nurraa adda ta'an vocabulary baay'ee beekusan. Yeroo baay'ee isaan kolonii jalas waan turaniifu afaan Ingiliffaa baruu irratti isaaniif baay'ee salphaadha. Kana dura hundee godhateera waan ta'eef. Biyya keenya keessatti immoo daa'imummaa irraa qabnee Ingiliffa sirrii dhaga'aan guddanne Ingiliffa mataa keenyatti kan dubbachaa turre pronunciation isaa sirrii kan hin taane giraamarii isaa kan hin eegin dogongoraan kan guuttan. Kanaafuu isa keessa trendii san keessa ba'uun baay'ee salphaa miti. Salphaadha dhiyyaatu. Ingiliffa nu kana dura beeknuu fi Ingiliffa internaashinaala garagara. Isa keessa ba'uun salphaa miti. Kanaafuu maal goonare nama wajjin shaakaluu arganne baay'ee bareeda jechuudha. Yoo hin jiraannes ofii keenya wajjin haasa'u. Dhumarratti wanti isiniin jedhu wanti hundumtuu salphaa miti. Life is not easy. It is not so supposed to be easy. Salphaa ta'uudhaafis miti. Jireenyi salphaa miti. Akkasuma afaan qooqa kee hin taane baruun illee salphaa miti. So be patient. Obsa qabaachuu qabda. Like amma kana dhaggeeffatteedhaaf boruma afaan Ingiliffaa haasofta isiniin jedhu akkasii miti. Habiitii buulli gochuu qabda. Sa'aatii kennitee toonii waan san baruu qabda. Learning language is like it takes time and effort. Carraaqii gaafata yeroo gaafata. Sallachuu kennuufi qabda. Taayimii kennuufi qabda akkasumallee carraaquu qabda. Be patient with yourself and celebrate your progress. Adeemsa ati deemtisan celebrate gochaatii ofii keetii immoo obsa kennuu qabda. Like annama kana duraan turre jijjiirameera. Vocabulary baay'ee dabaleera. Amma dubbachuu danda'eera jettee tooni istiraagilii ati gootu saniif jajjabeessuu barbaachisaadha jechuudha. Easy taadhee yaaduuni. Kanaafuu obsa qabaachuun barbaachisaadha jechuudha. Ammaatti viidiyoo kana amma dhumaatti nu faana turtanii baay'ee galatooma wantoota akkasiniif hojjetamu barbaadan koomentii jalatti nu beeksisaa. Warra ammaatti ilaalaa turtan wanta isinitti tole koomentii jalatti nu barreessaa. Akkasuma like, share, subscribe gochuun dagatinaa gargaarsa isin nu gootaniif isin galateeffannaa yeroo gaarii subscribe.